Mootummaan harka tokkoon nagaa jechaa waraana kutaalee Oromiyaa garaagaraatti heddoominaan bobbaasaa jiraachuun ibsame. Kana malees gama miidiyaalee mootummaan olola waraanaa bal'aa oofaa jira jechuun komatameetii jira. Maddeen akka jedhanitti mootummaan kutaalee Oromiyaa garaagaraatti waraana heddoominaan bobbaasaa jira. Direewwan waraanaa garaagaraattis waraana banuun ragaaleen argan ni mul'isa. Bobbii waraanaa kanaan injifannoon argate akka hin jirree fi uummanni nagaa waraana mootummaatiin dhumaa jiraachuu jiraattonni himan. Kibba Oromiyaa, Booranaa fi Gujitti, Giddugala Oromiyaa, Salaale, Shawaa Lixaa, Shawaa Bahaa fi Lixa Oromiyaa, Qeellam Wallaggaa keessatti lolli adeemsifamaa jiraachuu odeessi argan ni mul'isa. Mootummaan lola tibbanaa erga mariin araaraa jalqabameetii akka hin milkoofne ragaaleen mul'isan. Duulli tibbanaa herreega dogoggoraa bakka hooggansi waraanaa hin jirretti waraanni yooboo loluu hin danda'u jechuun opereeshiniin mootummaa karoorsa ta'uu mala jedhu maddeen. Kanaan gamatti miidiyaaleen mootummaas olola cimaa marii araaraa faallessan geggeessaa jiru. Mootummaan yeroo gareewwan lamaan araaraaf gaaddisa jiranitti ololaa fi lola labsuun isaa kutannoo nagaaf qabu gaafii keessa kan galchu akka ta'e namoonni siyaasaa xiinxallaatii jiru. Godina Wallagga Lixaa aanaa Baabboo Gambeel keessatti dhukkubni busaa haalaan daa'imman miidhaa jiraachuun himame. Dhukkubni busaa aanicha keessatti yeroo ammaa kana haalaan babal'achaa jiraachuun kan himame yoo ta'u, baay'inaan lubbuu daa'immanii baasaa jira jedhame. Aanicha hanqina meeshaalee wal'aansaa fi qoricha hamaatu jira jedhu jiraattonni. Weerarri busaa lixa Oromiyaa godinaalee Wallagga Lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti baay'inaan namoota hubaa jira. Weerara busaa Oromiyaa keessatti mul'ate keessaa harki 60 godinaalee lamaan keessatti ta'uu qorannooleen adda addaa mul'isaniiru. Haaluma kanaan godina Wallagga Lixaa aanaa Baabboo Gambeel keessatti dhukkubni busaa haalaan babal'atee uummata hubaa jiraachuun himame. Keessattuu dhukkubichi daa'imman irratti miidhaa guddaa geessisaa jiraachuutu ibsame. Aanicha keessatti manni yaalaa gandoota hundaa keessa jiraachuu dhabuu fi dhukkubsattoonni mana yaalaa deemuuf karaa fagoo deemuu akka qaban jiraattonni dubbatu. Manneen yaalaa jiranillee meeshaa wal'aansaa fi qorichaa gahaa waan hin qabneef dhukkubsataan yaala gahaa argachuu irratti hanqina jira kan jedhan jiraattonni. Kanarraa kan ka'e lubbuun daa'immanii hedduun dhukkuba busaatiin darbaa jiraachuu himu. Tajaajilli fayyaa dhibee dursanii ittisuu kanneen akka bifa keemikaalaa fi raabsaa agoobaraa waan hojjetamaa hin jirreef weerarri dhibee kun saffisaan faffaca'uu danda'eera. Jiraattonni aanichaa gargaarsa hanga yoonaatti godhamaafii jiru kan galateeffatan yoo ta'u garuu gargaarsi godhamaafii jiru rakkoo jiruun waan waliin simneef ammas gargaarsi dabalataan akka isaan barbaachisu dhaamaniitii jiru. Itoophiyaan kologaltoota simachuun Afrikaa keessatti sadarkaa sadaffaa taate. Itoophiyaan kologaltoota baay'inaan simachuun biyyoota Afrikaa keessaa sadarkaa sadaffaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namoomaa UNOCH'n beeksise. Akka ibsa UNOCH'tti Itoophiyaan Suudaanii fi Ugaandatti aanuun kologaltoota 954,054 simachuun Afrikaa keessaa sadaffaa taateerti. Kologaltoota Itoophiyaatti baqatan keessaa lakkoofsa guddaa kan qabatan Suudaan kibbaarraa yoo ta'an, baqattoonni Somaaliyaa fi Eertiraa Itoophiyaatti baqatan immoo baay'inaan sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa ta'uu ibsi addeesseera. Itoophiyaan kologaltoota simachuuf balbala ishee banaa taasisuu eeruun UNOCH'n baqattoota kanneeniif gargaarsa namoomaa raabsuuf mootummaa Itoophiyaa wajjin hojjechaa jiraachuu himeera. Kologaltoota 954,054 Itoophiyaa keessatti argaman keessaa 417 Suudaan kibbaa, 308 Somaaliyaa, 168 Eertiraa, 50 Suudaan, 4,000 Keeniyaa, 2,500 Yemen, 1,000 Dimokiraatik Riippaabilik Koongoo fi 671 Sooriyaa irraa ta'uu ibsichi addeesseera. Baqattoota kanneen keessaa 805 kan ta'an mooraa baqattoota biyyattii keessatti argaman keessatti kan argaman yoo ta'u, 76 kan ta'an immoo mooraa baqattootaan alatti kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti kan argaman ta'uu ibsi UNOCH'n. Biyyoonni Arabaa atattamaan dhukaasni akka dhaabbatu gaafatan. Marii dureewwan biyyoota Arabaa fi Musliimaa Saawud Arabiyaatti taasisaniin tarkaanfii Israa'el Gaazaa keessatti fudhataa jirtu balaaleffatan. Atattamaan dhukaasni akka dhaabbatus gaafatan. Ilmi mootii Saawudii Mohammed bin Salaam Israa'el akka uummata Filisxeemii irratti raawwatte jedhaniin itti gaafatama fudhatti jedhan. Mootiin Yordaanos Abdullaan waraana fokkisaa jedhanii waaman kanaan akka dhaabbatu kanaan ala naannichi waraana bal'aatti seenuu mala jedhan. Pirezidaantiin bulchiinsa Filisxeem Mahmud Abbaas duguggaa sanyiitu raawwachaa jira jechuun ibsan. Eegumsi idil addunyaa akka jiraatu waamicha taasisan. Pirezidaantiin Iraan Ibrahim Raayis garuu waan kana caalu dubbatan. Erga biyyoonni lamaan garaagartee gidduu isaanii jiru waggaa darbe fooyyessan booda yeroo duraaf gara Saawudii kan imalan. Pirezidaantiin Iraan waraanni Israa'el garee shororkeessaa jedhamee akka labsamu gaafatan. Ameerikaan waraanicha babal'isaa jirti jechuunis himatan. Isa dura Aljeeriyaan biyyoonni hariiroo Israa'el waliin qaban akka kutan gaafatteetti.
Sababa kanaafis ibsi waloo xumurarra bahe dhimmoota biyyoonni hirmaatan gadii qaban kaasan irratti kan xiyyeeffatedha. Ibsi bahe waraanni akka dhaabbatu tarkaanfiin Israa'el balaaleffachuu fi Israa'el lafa Filisxeem qabatte akka gadhiistu irra deebiin akka sochiin taasifamu eeran. Ameerikaan buufata Iraan Sooriyaa keessa jiru haleelti. US buufata Iraan lama kibba baha Sooriyaa keessa jiru irratti haleellaa qilleensaa gaggeessuu beeksisti. Haleellaan US gaggeessite kun loltoota ishee Sooriyaa fi Iraaq keessa jiran dhiheenya kana rukutamuu hordofeeti. Haleellaawwan kan gaggeeffaman bakkeewwan Iraan Islamic Revolution Corps fi gareewwan Iraanitti dhiheenya qaban itti gargaaraman akka ta'e ministeerri ittisaa US Lloyd Austin himaniiru. Qondaalli waraanaa olaanaa US kun ibsa kennaniin haleellaawwan kan gaggeeffaman dhaabbata leenjii Abu Kamaal jiruu fi mana dhoksaa basaastonni keessa jiraatan Mayaadiinitti dhihoo jiru irratti jedhan.